akka jedhaanis miti akka odeessan sana waaqayyo na gargaare naaf kenna farda ulfina akka jedhaanis miti akka odeessan sana waaqayyo na gargaare naaf kenna farda ulfina ani dhugaa baatudha dhugaa baatu ani dhugaa baatudha dhugaa baatu ani dhugaa baatudha dhugaa baatu ani dhugaa baatudha dhugaa baatu. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Ani maqaan koo Lalistuu Dhugumaa kanan jedhamu faarfannaa haaraa albeemii mata dureen isaa ani dhugaa baatudha jedhu qabadhee as dhiyaachaa waan jiruuf faarfannaan koo haaraan kunis yuutuubii Lalistuu Dhugumaa ofishaal kan jedhu irratti waan gadhiifamuuf sabiskiraayib sheer gochaa akkana eegdan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafadha. Eebbi albeemii kana immoo onkoloolessa 23 2018 guyyaa sanbataarra waldaa warra wangeela makaana Yesuus lattuu hoolotaatti ganama sa'aatii 2 walakkaarraa eegalee waan gaggeeffamuuf sirna eebbaa kanarratti akka argamtanii na wajjin waaqeffattanii sagantaa kanaan eebbifamtan jaalala Waaqayyoon isinan gaafadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu.